raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggari. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Ashamaa harka fuunee akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar nageenyi keenya jaalalaa fi ulfinaa isinaa ga'u. Sagantaa keenya idilee wiixata galgalaa qabannee dhiyaanneerra. Har'a guyyaan adoolessa 26 bara 2013 akka lakkoofsa Habashaatitti. Gidduun muuziqaa isin affeeraa isin keessummeessuu fi oduu isinitti himuudhaan kan isin waliin turu ani Gurmeechaa Gammachuuti. Haga xumuraatti nu waliin turaan isin affeera. Mootummaan Bilxiginnaa Oromiyaa kutaalee adda addaa keessatti ilmaan Oromoo hidhuu itti fufe. Leenjistuun garee ispoortii teekwaandoo Maaster Mirat Kadir aadaa saba koo nama biraa barsiisuuf dirqamatu narra jira jette. Kanneen jedhan hangafootaa amma oduu tokko tokkoon isinitti hima. Mootummaan Bilxiginnaa torban darbe keessa magaalaa Finfinnee dabalatee kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessaa dargaggoota Oromoo fi maatii miseensa guutuu mana hidhaatti guuraa jiraachuun beekameera. Dargaggoota Sabboonaa Asfaaw Hiikaa Bulchaa fi Kaayyoo Milkii jedhaman adoolessa 23 bara 2013 galgala magaalaa Finfinnee bakka Gaarmenti jedhamurraa tika mootummaatiin butamuun waajjira poolisii magaalaa Burraayyuu keessatti hidhamuu isaanii maddeen raadiyoonii Dirree Shaggar ragaa ba'aniiru. Godina Shawaa Lixaa aanaa Jalduutti immoo namni obbo Kifluu Fullaasaa jedhaman badii tokko malee sirna awwaalcharraa wayita deebi'aa jiranitti adoolessa 23 bara 2013 hawaasa keessaa humna waraanaa mootummaatiin qabamanii magaalaa Jalduutti akka hidhaman beekameera. Sirnumti kun bara darbe obboleessa isaanii Bajigaa Fullaasaa jedhaman mana hidhaa keessaa baasuun akka ajjeesitu dubbatama. Godina Harargee Bahaattis miseensonni maatii guutuu obbo Muhammad Jundi, haadha warraa isaanii aadde Indiyaa Hasan, ilmaan isaanii Qalbeessaa Muhammadii fi Kadir Muhammad waliin walumaa galatti miseensa maatii tokko namoota 4 sababa tokko malee jumlaan adoolessa 23 bara 2013 waraana mootummaatiin akka hidhaman maddeen keenya bakkasitti argaman ifoomsaniiru. Aanaa Liiban Jaawwitti sababa woboon hidhannoo irraa hiikkateef milishoonni waraanaa mootummaatiin hidhamaa fi hidhannoo irraa hiikkachaa jiraachuun dhagahame. Godina Shawaa Lixaa aanaa Liiban Jaawwii gandoota baadiyyaa akka Munyoo Baaboo Gaalloo fi Munyoo Tuttutti waraanni mootummaa milishoota tasa woboon hidhannoo irraa hiikkate hidhaatti darbachaa akka jiranii fi milishoota qawween harkatti hafe immoo adoolessa 24 bara 2013 irraa eegalee hidhannoo irraa hiikkachaa jiraachuu maddeen keenya raadiyoonii Dirree Shaggariif himan. Bulchaan ganda Munyoo Baaboo Gaalloo obbo Lataa Fufii fi bulchaan ganda Munyoo Tuuttoo obbo Tarreessaa Mararaa sababa waraanni bilisummaa Oromoo isaan dabalatee milishaa gandoota isaanii hedduu irraa hidhannoo hiikkateef waraana mootummaatiin hidhamanii jiraachuu maddeen ni dubbatu. Milishoonni waraanni bilisummaa Oromoo hidhannoo irraa hiikkate hedduun hidhaa fi dararaa mootummaa jalaa baqatanii akka jiran ibsuun sanbata darbirraa eegaluun milishoota qawween harkatti hafirraa mootummaan sassaabaa akka jiru dubbatu. Gandoota baadiyyaa aanaa Liiban Jaawwii keessatti humni mootummaa waraana bilisummaa Oromoon dadhabsiifamaa dhufuu fi bututuu caasaa mootummaatiin abdii kutachuun waraanni mootummaa uummata nagaa dararaa akka jiru ibsaniiru. Kibba Oromiyaa godina Gujiitti caasaan mootummaa manneen uummataa abiddaan barbadeessaa jiraachuun dhagahame. Kibba Oromiyaa godina Gujii aanaa Adoolaa Reeddee ganda Biluu zoonii Harruu Fooraa jedhamu keessatti manni qonnaan bultootaa hedduun ibiddaan barbadeeffamaa jiraachuu jiraattonni raadiyoonii Dirree Shaggaritti himaniiru. Maddeen keenya bakkasitti argaman akka jedhanitti daangaa dhaabbata bosonaa darbitanii seeraan ala mana ijaartanii jirtu jechuun qaamoleen mootummaa adoolessa 24 bara 2013 tilmaaman manneen qonnaan bultootaa 28tti ibidda akka qabsiisan ibsameera. Namoonni manneen seeraan alaa daangaa bosonaa darbitanii ijaartan jedhaman kunneen adeemsa seeratiin ka'uu osoo qabanuu manneen irratti gubuun daa'immanii fi manguddoota adiyootti hambisuun aadaa Gujii keessa kan hin jirree fi seer maleessa akka ta'e maddi keenya kun dubbatanii jiru.
adda baheera namoonni adda bahaniirani kasaanii ta'uu danda'a ka dhaabbata bosonaa ta'uu danda'a ka mootummaa ta'uu danda'a himatamuu qaban ture karaa seera qabeessaan immoo itti gaafatamuu qaban ture himatamanii daangaa dhaabbata bosonaa yookaan daangaa bosonaa keessa jiran eega jedheen booda seeraan diigama malee manni namaa seeraan diigamuu qubachuu hin danda'u seera kana jedha seeraa eeganneedha adeemsa seeraa eegatee itti deemu adeemsa seeraa eegatee deemuu qaba namni kun seera alaa bakka san qubachuu danda'a ka keessaa baasullee ka bakka mana san diiguullee seera malee nama dhuunfaati fedhii nama dhuunfaa ta'uu ta'in fedhii aanaallee ta'uu ta'in fedhii godinaallee ta'uu ta'in waan seera jedhe godhama malee fedhiin nama tokko hojiirra ooluu hin danda'u. Manneen qonnaan bultootaa gubuun bosona Gujii baraaruu hin ta'u kan jedhu maddi keenya kun namoonni daangaa bosonaa darbanii ijaarratan jedhaman kunneen amansiisuun akkasumas abbaa gadaatti himamuun daangaa sana keessaa baasuu osoo danda'anii mana irratti gubuun aadmaleedha jedheera. Wanni guddoon hawaasa amansiisanii bosona sana akka inni kunuunsuuf akka inni mana san diigee keessaa bahu irraa hojjetuu hin danda'amu. Mana namaa gubuuni bosona Gujii kunuunsuun ta'u bosona Gujii baraaruun ta'u aadaa kan namaan ta'eef aadaa kenna yoo ta'e abboo seera ala bosona kana keessatti qubata aadaa aadi malee kanaafuu diigii wasiin Gujii keessaa bayaa kanaaf mana namaa gubuun aadaa moti aadi malee meeshaa keessa jiraatu danda'a nama keessa jiraatu danda'a wanni adda addaa keessa jiraatu danda'a kanaafuu hawaasa amansiisanii irraa hojjetuu malee mana namaa gubuun bosona Gujii baraaruu moti irraa hojjannee irraa gubamee ture nu baasuu hin dandeenye. Kanaaf nama amansiisanii bosona kan keessaa baasu mana san diiguun akka inni diigu godhuun aadaa kalee qabnisanii irraa yoo hojjan yoo abbaa gadaatti finne namni sun keessaa bayaa. Waggoota arfan darbaniif garee ispoortii teekwaandoo biyyaalessa Itoophiyaa leenjisaa kan jirtu Maaster Mirat Kadir dorgommii idil addunyaa Olompikii Tookiyoo 2021 irratti uffata aadaa Oromoo uffattee kan mul'atte aadaa kiyyaan nan boona waan ta'eef aadaa itti boonu kana ammoo nama biraaf barsiisuu dirqamatu narra jira jechuun raadiyoon Dirree Shaggaritti himtee jirti. Ani aadaa kiyyaan hin boona aadaa kiyya kan itti boonu kana ammoo uummata biraatiifis beeksisuun dirqama narra jira jedhee ani kiyyeessa mana dirqama namni hunduu aadaa ofii nama biraaf barsiisuu qaba durarratti ofii keenyatti yoo boonne aadaa nama biraa fudhannee laayika nama biraa akka proomoot godhuu dandeenyu bira of ta'uu qabna ta'uuf ammoo waan ofii keenyaa waan kenna ta'e san proomoot godhuu qabna carraa argamtee waan ofii beeksisuudha kan akkasitti fudhata jechuudha kanaaf ammoo laayik bakka kanatti osoo danda'e osoo kana caalaa waan kana caalu osoo godhee baay'ee natti tola ammayyuu ammaa booda waan guddaa waan baay'ee bakka dorgommii deemu adda addaatitti wanta kanneen akka proomoot godhu asirratti dubbachuu iyyuu hin danda'a naafi carraa guddaa gammachuu guddaallee natti dhaga'ama. Maaster Mirat Kadir teeknikaa fi leenjisummaadhaan garee gosa ispoortii World Teekwaandoon Itoophiyaa bakka bu'uun kanneen Olompikii Tookiyoo irratti hirmaatan keessaa tokko yoo taatu aadaa saba koo hawaasa idil addunyaa gola garaagaraa irraa walitti dhufan barsiisuuf carraa guddaa Olompikii Tookiyoo bara 2021 fayyadamuun gaazexeessituu garee Olompikii Itoophiyaa Ariyaat Raayyaa waliin ta'uun uffata aadaa Oromoo uffachuun iddoowwan garaagaraatti naannofnee beeksisaa turre jetti. Uffata kana uffachuuf carraan akkanaa kun carraa guddaa biyya ofiis barsiisuuf uummataatti jiruuf nama adda addaatu bakka dhufa biyya adda addaatu dhufa kun ammoo carraa guddaadha. Even ani kana caalaa yaadeen ture anis hin jira hiriyyaan tiyas takka hin jirti gaazexeessituudha isiinis Ariyaat Raayyaa jedhamti ishii wajjin viizit Oromiyaa Turizim Komishin wajjin haasofne isaan bakka kanarratti Oromoo proomoot godhuu qabna jennee isaan wajjin haasofne isaanis wanta nu barbaachisu even uffata aadaa keenya uffannee achirratti aadaa keenya itti barsiisuu qabnu bakkee adda addaa Oromiyaa bakka hawwata turistii ta'e biroocharii qopheessuudhaan biroocharii sanniin qabannee deemne even koovidiin kun waan baay'ee nu daangeesse. Dhumarrattis Koomishinii Turizimii Oromiyaa jalatti garee viizit Oromiyaa erga galateeffattee booda Mirat aadaan keenya qabeenya keenya kanaafuu namni ani Oromoodha ofiin jedhu kamuu carraa argate hundaan Oromoo fi Oromiyaa nama biraa barsiisuuf dirqama qabaa jettee jirti. Garee viizit Oromiyaa isaanis Oromiyaa barsiisuu irratti hojjetaa jiranii kun ammoo dirqama lammummaa keenya nama hundaa jechuudha. Oromoon Oromiyaa barsiisuu qaba. Namni Oromoo ta'e hundaa biyya ofii barsiisuu hin danda'a, proomoot godhuu hin danda'a, aadaa ofii san jechuun ani uffata san yeroo uffadhee karaarra namni hagam gammadee akkana laal bakka namni baay'een uffata aadaa keenya isaan irraa adda osoo yoo laalan gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Namni waan akkanaa waan jaallatuuf nullee ammoo aadaa keenyaan boonnee aadaa keenya nu hunduu osoo dandeenye proomoot goonee qabeenya qabnu waan hin qabne miti waan qabnu ammoo mul'ifachuu qabna jedhee amanaanii sanii nama hundaanuu galatoomaa jechuu barbaada. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu namaaf qabanne kanuma qophii keenyaaf waliin turtii gaarii. Lakin babalaku
mukheen gara keenya garuu nurraan dhagoo biyyee magarsituun laggeen babbalaaqu mukheen gara keenya garuu nurraan dhagoo. Dardara manguddoon hundinuu hawwanis dardara manguddoon hundinuu hawwanis. Lafaa fi lafee. Lafti qabeenya addataa hin qabnedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tikfatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti dhufee booda lafa isaa mulqame. Ammallee lafa isaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaa fi lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafa isaarra alagaa qubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasessuu irratti dalagamu kamuu ni saaxila. Ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya, lafee keenya. Dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya jaalatamoo akkam jirtu? Qophii keenya har'aa lafaaf lafeetiin rakkoo bulchiinsa lafaa isiniif qabannee dhiyaannee jirra, itti dhiyaadha. Qopheechaan qophii tanaa Tufaa Dooyyoti. Gulaalaan Duubee Wayyeessaa kan isin biraan ga'u immoo Gurmeechaa Gammachuuti. Isin odoganis biyyee magarsituun laggeen babbalaaqu. Lafti qabeenya uumamaan jiran keessaa kan ilmi namaa waan hedduuf dhimma itti ba'u ta'uurra darbee qabeenya bakka bu'aa hin qabne kan eenyummaa uummata tokkoo waliin wal qabatudha. Qabeenya kaaniifis bu'uurri karaa kallattiinis ta'ee karaa alkallattiidhaan lafuma. Jiruu ilma namaa keessatti bakki lafti qabu qixxaataa kan hin qabne waan ta'eef ilmi namaa nam tokkeedhaanis haa ta'u akka sabaatti lafa to'achuudhaaf carraaqqii dhuma hin qabne taasisa. Kanarraa kan ka'e lola daangaa yookiin qabiyyee qonnaan bultoota lafa ollaa waliitii qaban irraa eegalee hanga waraana gurguddaa biyyoota gurguddoo addunyaa kanaa jidduutti taasifaman ilaaluun ni danda'ama. Lolli waqtii ammaa kaaba Itoophiyaatti naannolee Amaaraa fi Tigraay gidduutti gaggeeffamaa jiru akkasumas lolli hunda galeessi Oromoon saamicha lafasaa dhaabsisuuf taasisaa jiru fakkeenyota dhiyoo keenyatti argamanidha. Waan kana ta'eef dhimmi lafaa kun dhimma lafee waan ta'eef seeraa fi imaammata qajeelaa uummataaf faayidaa qabuun qajeelfamee yoo bulfametu seera. Mukkeen gara keenya garuu nurraan dhaquu biyyee magarsituun laggeen babbalaaqu. Mukkeen gara keenya garuu nurraan dhaquu. Bulchiinsi lafaa impaayera Itoophiyaa rakkoo walxaxaa qaba. Rakkoolee kanneen keessaa kan caaseffama biyyattii wajjin wal qabatu seerotaa fi imaammataawwan jal'inaa isaan gurguddoodha. Caaseffama yoo jennu ijaarsa impaayerattii irraa eegalee duulli gara walakkeessa biyyattii fi gara kibbaa taasifame duula lafa babal'ifannaati jechuu keenya. Lafa abbaa qaburra qubachuuf humna mootummaa fi caasaa mootummaatti hirkatee kan dhufaa turetu jira. Caasaan mootummaa gaafas irraa kaasee ijaaramee hanga har'aattuu jiru akkaataa qubannaa haaraa kana utubuu jechuudha. Heerri amma hojiirra jiruu fi seeronni achi booda lafa ilaalchisuun bahan fooyya'insa muraasa fidanis dhukkuba kanarraa hin fayyine. Kanaaf rakkoo bulchiinsa lafaa caasaa mootummaatiin wal qabatuu fi qabiyyee seerota lafaatiin wal qabatan ilaaluun fala dha'uuf barbaachisaadha. Balli gurraachinis borteewwan hundinuu. Balli gurraachinis borteewwan hundinuu. Akkuma beekamu Oromoo fi saboonni biroo biyyattii kana keessa jiran jaarraa tokkoof walakkaarraa kaasee weerara mootota Abisiiniyaa jalatti yeroo kufan irraa eegalee sirni isaanii cabee qabeenyi isaanii saamamee namooma mulqamanii gabroonfataman. Sirni bulchiinsaa waliigalaa fakkeenya sirni gadaa Oromoo sirna mootitiin
akkasumas sirni bulchiinsa lafaa sirna fiiwudaalatiin bakka bu'ee ture. Yeroo kanarraa kaasee qabsoon bifa adda addaa taasifamaa kan ture yoo ta'u lafa ilaalchisee seerri jijjiirama bu'uura argamsiise labsii lafaa bara 1975 bahe kan lafa abbaa lafaa sirna fiiwudaalaa uummattoota biyyattii qorkee deegsaa turerraa deebisee qotatee bulaaf kenne ture. Labsiin lafaa kun jijjiirama warraaqsa uummanni mooticharratti godheen dhufeef isa ijoodha. Lafti baadiyyaa qabeenya waloo uummataa akka ta'u maatiin tokko ammoo hanga hektaara 10tti qotatee ittiin jiraachuu akka danda'u jechuun caasaa sirna fiiwudaalaa guutummaatti diige. Haala kanaan seerri kun hanga bara 1991tti itti fufe. Biyyee magarsiituun laggeen babbalaaqu mukkeen gaara keenya garuu nurraan dhaqu. Biyyee magarsiituun laggeen babbalaaqu. Eega caamsaa bara 1991 hordofuudhaan biyyattiin sirna mootummaa federaalawaa hordofuu eegaltee as caasaan mootummaa ni jijjiirame. Qabsoon hiree ofii murteeffachuu guututti haqummaan deebi'uu baatus caasaan mootummaa haala kana keessummeessuu diriire. Lafti namtokkeen kan abbaa itti fayyadamu taasifamee ture mirgi waloo yookiin hiree ofii murteeffamuu akka deebi'uuf saboonni lafa isaanii irratti mirga akka gonfataniif xurreen bahe. Gaaffiin biyya Itoophiyaa keessatti mootummaa gulantaa lamatti jiru keessaa lafti eenyuun bula seera kamiin jedhu ijoo ta'e. Lafarratti eenyutu seera baasaa eenyutu akkamiin bulcha kan jedhu laaluu keenya dura lafti kan qonnaan bulaati jedhamee kufaatii mootii Haayila Sillaasee booda labsame sun amma hoo kan eenyuti kan jedhu haa ilaallu. Heera Rippaabilika Federaalawaa Dimokiraatawaa Itoophiyaa keewwata 40 jalatti waa'ee qabeenyaa keessaa lafti xiyyeeffannoo addaa argateera. Abbummaan lafaa yookiin abbaan qabeenyummaa lafa baadiyyaa fi magaalaa akkasumas qabeenya uumamaa kan mootummaa fi uummattoota Itoophiyaati hin gurguramu hin jijjiiramu jedhamee tumamee jira. Qonnaan bultoonni kaffaltii malee lafa argachuu akka qabanii fi horsiisee bultoonni lafa dheedaa fi oomisha argachuu akka qabanis tumameera. Qabiyyee lafa isaaniitirraa akka hin buqqaaneef mirgi isaanii tikfamuu fi akka qabu tumameera. Asirratti lammiileen mirga itti fayyadamaa malee mirga abbaa qabeenyummaa akka hin qabne hubachuun ni danda'ama. Abbaan qabeenyummaa mootummaa fi uummata haa jedhamu malee qabatamaan mootummaa qofaadha. Mootummaan ammoo abbaa irree cunqursaa kan lafarraa buqqisu ta'uu babal'ina magaalaa Finfinnee irraa qofa hubachuun ni dandeenya. Gaaffiin abbummaa lafaa kan uummata buleessa irra turee fi biyyaa ta'e malee. Mukkeen gaara keenya garuu nurraan dhaqu. Abbummaa lafaa ilaalchisee rakkoon bu'uuraa seera biyyattii fi hojjimaatan wal qabatu bara 1991 fi bara 1995 boodas kan itti fufe ta'uun ifa. Akkuma beekamu aangoon yookiin taayitaan biyya kana keessatti bakka lamatti jechuunis mootummaa federaalaa fi naannoleef seeran qoodamee kennamee jira. Kana keessaa tokko waa'ee aangoo bulchiinsa lafaati. Eenyutu lafa bulcha kan jedhu jechuudha. Aangoon mootummaa federaalaa lafa ilaalchisee qabu akkuma heera Rippaabilika Federaalawaa Dimokiraatawaa Itoophiyaa keewwata 55 muraa 2 muraa xiqqaa A jalatti tumame itti fayyadama lafaa ilaalchisee seera waliigalaa baasudha. Seeronni kunniin fayyadama lafaa ilaalchisee biyya guutuu fi haala wal fakkaatan akka hojiirra oolutti bahuu jechuudha. Sabni cunqurfame akkamiin jallisaa biyyee magarsiituun laggeen babbalaaqu. Seera mootummaa federaalaa karaa bakka bu'oota uummataatiin baasu irratti hundaa'uudhaan lafaa fi qabeenya uumamaa naannoo isaanii keessa jiru bulchuuf aangoo kan itti qabu ammoo mootummaa naannooti. Kunis heera Rippaabilika Federaalawaa Dimokiraatawaa Itoophiyaa keewwata 52 muraa 2 muraa xiqqaa D jalatti ifatti tumameera. Mootummoota naannolee jechuunis kanneenuma heericha keessatti maqaadhaan ifatti tarreeffamanii naannoo bu'uura heerichaatiin hiree isaa murteeffachuun akka naannoo Sidaamatti hundeeffamuun ala kan biraa hin jiru. Yoo jiraates fudhatama seeraa hin qabaatu.
heera mootummaa federaalaa keewwata 47 muraa tokko irratti naannoleen tarreeffaman 9 yoo ta'an Finfinnees ta'ee Dirree Dawaan naannolee 9 keessaa bakka tokkotti hin tarreeffamne. Inumaayyuu keewwata 49 muraa 5 irratti bu'uura tumameen Finfinneen naannoo of dandeesse otoo hin taane gidduu Oromiyaatti kan argamtu ta'uusaa hubanna. Hojjimaanni amma jiru faallaa kanaas ta'us bulchiinsa lafaatiin wal qabatee Finfinneen aangoo akka hin qabne ifa galaadha. Kan magaalaa Dirree Dhawaas akkasuma. Mukkeen gaara keenya garuu nurraan dhaquu biyyee magarsituun laggeen babbalaaquu. Mukkeen gaara keenya garuu nurraan dhaquu. Karaa biraatiin ammoo wanti ifatti beekamu tokko jira. Lafti mootummaa federaalaaf seeraan kenname hin jiru. Kan of danda'ee naannolee 9 fi Sidaamaan ala ta'ee lafti hafus jiraachuu hin danda'u. Akkaataa heera Itoophiyaa keewwata 2 jalatti ibsameetiin inumaayyuu daangaan biyya Itoophiyaa jedhamtu tanaa ida'ama daangaa naannolee 9 fi Sidaamas dabalateeti. Lafti tokko kan Itoophiyaa ta'uu kan danda'u jalqaba daangaa bulchiinsa naannolee heeran lafa bulchuuf aangeeffamanii keessatti kan argamuu fi kan bulu ta'uu qaba jechuudha. Haaluma kanaaf Finfinneen gulantaa naannummaa heeras hin qabdu. Kan lafa bulchuu danda'u ammoo naannoo qofa waan ta'eef Finfinneen otoo naannoo hin taane lafa bulchuu hin dandeessu. Sababa kanaan bulchiinsi magaalaa Finfinnee lafa daangaa bulchiinsa isaatiin ala jiru irratti misooma akka manneen jireenyaa gaggeessuun haa hafuuti. Lafa daangaa magaalaa Finfinnee keessa jiru fakkeenya kan akka Araadaa, Addis Katamaa, Lidataa fi kan kana fakkaatan bulchuuf aangoo heeraa hin qabu. Naannolee keewwata 47 muraa tokko jalatti caqafaman Tigraay, Affaar, Amaaraa, Oromiyaa, Sumaalee, naannoo saboota sablammootaa fi uummattoota kibbaa, Gambeellaa, Beenishaangul Gumuz, Hararii fi bu'uura keewwata 47 muraa 3tiin ammoo Sidaamadha. Haaluma kanaan Finfinnee fi Dirree Dhawaa keessatti lafa argamu bulchuuf aangoo seeraa kan qabu naannoo Oromiyaati. Bilisummaan garuu kadhaan hin argamtu. Bilisummaan garuu kadhaan hin argamtu. Sobamuu nu ga'ee hadammaqnu martuu. Hadammaqnu martuu. Heera biyyattii hordofee seerri lafa laalchisuun bahee hojiirra jiru labsii liizii kan lafa magaalaa ilaallatu lakkoofsa 721 bara 2011 fi labsii bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa baadiyaa lakkoofsa 89/1997 fi seerota investimentii ilaallatanidha. Asirratti fuulleffannaan keenya seera liizii magaalotaa lakkoofsa 721 bara 2011 ta'a. Akka labsii kana keewwata 2 muraa tokko jalatti tumametti mirgi itti fayyadama lafa magaalaa argamuu kan danda'u liiziidhaani. Bu'uura waliigaltee yeroo irratti hundaa'ee daangaa itti godhameen waggoota murtaa'aniif mirga itti fayyadama lafa magaalaa argachuun danda'amaa jechuudha. Seera kana kan baase mootummaa federaalaa yoo ta'u naannoleen bu'uura seera kanaatiin lafa naannoo isaanii bulchuuf dirqamu. Dirqamoonni naannoleen hordofuu qaban labsii kanaa fi dambiiwwanii fi maanuwaaliiwwan federaalli baase keessatti hammatamanii jiru. Dirqamoonni kunneen dambii qajeelfamaa fi maanuwaalii raawwii liizii fudhachuu irraa eegale. Akkuma dursinee ibsine lafa bulchuun aangoo naannolee yoo ta'u kun immoo haala qabatamaa naannichaatiin dambii qajeelfamaa fi akkaataa raawwii ofiif baasuu dabalata. Kana hin dabalatu taanaan aangoo lafa bulchuu akka irraa mulqametti ilaalama. Federaalli seera baasuun ala sanii gaditti dambii qajeelfamaa fi maanuwaalii seerichaa hojiirra oolchuuf adeemsa keessa barbaachisan hunda baasee naannoleen akka itti hojjetan gochuun isaa heera biyyaa kan diigu aangoo naannolee kan fudhatu dirqama hin malle. Biyyee magarsituun laggeen babbalaaquu mukkeen gaara keenya garuu nurraan dhaquu. Biyyee magarsituun laggeen babbalaaquu. Qabxiin biraa naannoleen seera liizii kana hojiirra oolchuuf dirqaman hordofuuf dirqama magaalaa kam keessattuu liiziin kan kennamu caalbaasiidhaan yookiin ramaddiidhaan qofa akka ta'e dambii federaalli baase keessatti ibsameera. Sirni ifatti diriire bakka hin jirretti yoo fedhan ramaddiin yoo fedhan caalbaasiidhaan lafa liiziin kennuu jechuudha.
Asirratti wanti osoo hin kaasin bira hin darbine tokko jira. Yeroo mormiin maastar pilaanii mormuuf gaggeeffamaa turetti magaalota Oromiyaa tokko tokko keessatti caalbaasiin liizii bahee ture waan addaa mul'ise. Lafa qonnaan bulaan Oromoo irraa buqqifame namoonni maallaqa qaban biyya biraa fagoorraa fi ollaarraa dhufanii hirmaachuuf caalbaasii bahee hunda mo'anii bu'aa isaas maxxanfama. Haalli yeroo san ture liizii jechuun tooftaa yookiin meeshaa mootummaan ittiin lafa Oromoo irraa fuudhee warra bakka biraatiif dhufanii Oromiyaa keessa qubatanii fi qubachuu barbaadaniif dabarsu qofa malee misooma waan jedhamu hin turre. Mukheen gaara keenya garuu nurraan dhaquu. Walumaa galatti rakkoon bulchiinsa lafaa wajjin dur irraa eegalee as fuullee hundeen isaa bal'aa fi ijaarsa impaayera Itoophiyaa wajjin hidhata guddaa kan qabudha. Gaaffiin abbaa biyyummaa fi lafaa haala quubsaa ta'een deebii haqaa siyaasaa hin arganne. Kanarraa kan ka'e deebii quubsaa kan seeras hin arganne. Rakkoon inni tokkos isa kaaniif galtee ta'ee wal harkisee deemaa jira. Heerri biyyattii lafa ilaalchisee tumaa ifa hin taane kan burjaajii uumuuf lafti kan mootummaa fi kan uummattoota Itoophiyaati jechuun bira darbe. Rakkoon heeratti jalqabe kun seerota achi booda bahaniif qajeelfamnii fi walumaa galatti imaammanni biyyattii bulchiinsa lafaa irratti qabdu waa'ee magaalaa irratti industirii fi investimentii irratti qabdu qajeelaa akka hin taane taasisee jira. Yeroo baay'ee inumaayyuu seeraa fi imaammata lafa ilaalchisee amma jiruun kan deemamu yoo ta'u magaalummaa fi industirii yookiin investimentii babal'isuu jechuun saboota biyyattii buqqisanii warra afaan tokko yookiin afaan Amaaraa dubbataniin bakka buusuu jechuudha kanneen jedhanii falman jiru. Magaalota jechuun bakka saboonni walitti baqanii saba tokko itti ta'anii jechuudha. Kun salphumatti imaammata jal'ataa lafa biyyattiin qabdurraa kan madde yeroo ta'u duguuggaa sanyiiti jechuun ni danda'ama. Balli gurraachinis borteewwan hundinuu mananuu tahanii daggalaa wajjinuu. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kanarraaf qabannee dhufne kanuma fayyaa ta'a. Biyyee magarsiituun laggeen babbalaaqu mukkeen gaara keenya garuu nurraan dhaqu. Biyyee magarsiituun laggeen babbalaaqu mukkeen gaara keenya garuu nurraan dhaqu. Bilisummaan garuu kadhaan hin argamtu. Bilisummaan garuu kadhaan hin argamtu. Sobamuu nu ga'ee haadha maqnu martu. Haadha maqnu martu. Biyyee magarsiituun laggeen babbalaaqu mukkeen gaara keenya garuu nurraan dhaqu. Biyyee magarsiituun laggeen babbalaaqu mukkeen gaara keenya garuu nurraan dhaqu. Balli gurraachinis borteewwan hundinuu. Balli gurraachinis borteewwan hundinuu mananuu tahanii daggalaa wajjinuu. Daggalaa wajjinuu. Biyyee magarsiituun laggeen babbalaaqu mukkeen gaara keenya garuu nurraan dhaqu. Biyyee magarsiituun laggeen babbalaaqu mukkeen gaara keenya garuu nurraan dhaqu. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddattan ni abdanna. Sagantaa lafaa fi lafee torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asuma isin affeeraa tamsaasa raadiyoonii dirree shaggar boruu galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadhaa.
raadiyoonii dirree shaggar raadiyoonii dirree shaggar raadiyoonii dirree shaggar